Maali obsi? Ni kufta obsi. Secondo batteria mutak. Obsi ka anu fudhadhee bara. Waan asiin narkatti naadin. Maaliif deemtaa natti barbaadanii yoo yeroo qabaanne itti biraatu garuu immoo dubbadheetiin deemaan maali dubbiteetiitu waa oowwisa. Ane yoo dubbattee laamutu bira naa barsiisaa deema. Namta kalemutu bira. Ane yoo dubbattee deemu deemti ammumaan tan deema rakkoon qabu. Namni barbaadnu si waan gootee ni beektaa saatii guddaa fudhattee haasoftaa namni haasofatu obsi qoya gaatu qoya guutuu. Qoya guutuu. Ane kiyya wajjin haasofee naa obsi diinaa laa fidatu yoo jajjara jiraatti ammoo deema rakkoon qabu akkanuma deema. Duraanis si malee haasoo jirra yoo wajjin haasofee wal mareennaa waan badee sirreessina jettee. Kabajaan guutaa dubbannu. Kabajuma waan takka rakkoon hin jiru mallee nuti tuqa hin jiru. Yoo carraa bal'aa qabda. Yoo waan gaafachuudhaaf hin ta'initti dhimma biraa dubbachuu feete carraa akka mataa keetii fudhattee deeqaa kudhanuu maan taane. Hawaayee mataa hiyyaa. Inumaa gaafa sirraa qabna aanee osoo ati dubbanne nuti dubbisa gaafa waan si gaafa fi obsi babaree. Aanee. Anee fayyadee anaaf itadhu. Si gaafannaa gaafa sirraa qabna si barbaadna qoy. Meesuma ajeetiin gabaabsee abbaliisu. Haasawoo nama afaanitti illee qabanii gartee nama wanta godhuun tun sirrii miti. Silaa qabxii lama jajjabduu taniin dubbachuu barbaadu ture. Firii qabdu dubbachuu jirta itti muddi. Dubbatu fitadhu diinaa ol fitadhu dura yoo eeggachuun dandeenya adeemu fitadhu waan haasawaa keetii gufte booda asee nonna carraa fudhatu. Dubbatu bakka hin qabu dubbatu. Ayyee galatoo maasin hundi nuun faaddaa. Laali qabsoon na siyaadhaa qabsoo dhimma diree dhawaati. Nuti waan goonu hunda keessatti gartee lafa teenya taga nama dogongoraan dhabni. Laal waan kana sirri naa hubadhaa jiran. Lafa teenya taga nama dogongoraan dhabni. Kasirni dabre gartee nurra dalagee nu harkaa fuudhe hunda falmachaa jira. Hararii isaa taatu, jijjigaa isaa taatu, diree dhawaatti isaa taatu, muyyaalee fi walloo fi ilaama takkalitti lafa teenya falmachaa jira. Akkasitti hubadhaa. Biddeenaaf gartee bullee kaabinee irraa nyaatteef takkaa bitamnee hin beeknu. Akka namaatti gartee gajjanneetiiti barannee hojjannee akka namaa jiraachaa jira. Takkaa tilmaama xiqqaa takka namarraan eeggan. Aangoos haa ta'u faayiduma dhuunfaa takka illee fuuldurallee hin eeggan. Biyya bulchuu illee taate gartee waan baranneen ogummaa keenyaan bulchuu jiraan yoo rabbiin nuuf fadha jechuudha. Taana tabiraa ammoo waa'ee nasiyaa akkanatti tapha keessaa elimineet godhanii chittichi baasanii akkanatti oofuun isaanii kunis ni hagaltu. Magaalaa sanillee gartee akka feete yoo taate jarri nasiyaadhaaf haran dubbatin hin dubbatan. Qaba dheengadda gaafa magaalaan gurguramte jennee gartee namni hundi as gubbaarraa dubbachaa ture gaafii fitoominaa gaafachaa ture. Magaalaa wanti gurgurame hin jiru wantummaan ta'uu hin jiru jaaniiti gabbahanii dubbii san dhagaarra kaa turan. Dhimma nasiyaatis akkasuma godhu jiran. Yoo gartee magaalaan tun akka jaamtisan kataatu taate wallaahi daqiiqaa takkaaf jarri kun gabbahanii dubbachuu dhiisaatiiti informeeshina nu kan neettanii eeggatina naasiniin jee. Anjaboo wajjin rakkadha ijoollee ta'etan. Atleast gartee mee ijoolleen tun magaalaa san keessa deemtee afaan Oromoo dubbachaa jirti. Magaalaa san keessa deemtee gartee xiqqollee taatu bakka dur ammaarrii gaafa magaalaa san keessa barannu isfaaltii cufa alaabaa isaanii dibee nu anfariirsaa ture sun hunda ijoolleen tun amma bakka san hunda dhaabbattee ta'e harkaa dhiphisaa jirti. Mee fi haada leedu jennee gaafa nuti isaanii dhiifnetti deemanii ergama gartee jaraa milkeessaa turan. Isni galee aanaa jiraan akka maqaa ganamaa irraa jijjiiramee maqaa jaldeessaa irraa jijjiiramee maqaa qaala'aatti jijjiiramuuf isaan hundi wajjin tumsaa turan jechuudha. San hundaa'u gartee jara nalaa san hundaa'u beekaati yeroodhaaf haa teessu jennee callifne malee takka takkaa isiitti gartee dookumentii godhannee lafaa qabna. Boodarraa ammoo sirriitti gabbaasnee Israa'ellee gaafachuun keenya qabdu. Dhageeffadhaa biitii ammaan tana Itoophiyaan ammaan tana karra galaanaa deeffanneettee asabii nurraa fuudhame jettee isni galee akka gartee dhaloonni hundinuu asabitti dhumuuf kakaasaa jirti tun magaalaan diree dhawaatis bara akka dheengadda asab lafa karra Itoophiyaa turetti magaalaan diree dhawaatis bara lafa Oromoo turte bara. Sigalee dogongoruma akka asabitti Itoophiyaa harkaa biyya sanitti dirreen dhawaatis bara Oromiyaa jalaa baatee bara namni keenya kana keessa gidirfamaa jira bara. Bulchaan magaalaa sanillee mataa ol qabatee deemuu keessatti dadhabuu jira bara. Gudee diimbar magaalaa san keessatti haa jirtu bar dhalattootaatiif eenyummaa qofa osoo hin ta'in warruma magaalaa sanni bulchina juu isaanumaa nu hoqqee qabdee jirti bar jiruun eenyummaa isaanii ibsachuu hin dandeenye bar nuti ijoollee direedhaatii fi hinjaan ijoollee daabboo nuti ijoollee direedhaatii malee eenyummaa fi ibsachuu hin dandeessu hoyyee yaadiga finfinnee keessa bar namni yeroo ammaan tanaa ani Oromoodha jee bar mataa ol qabatee dubbataa bar Adaanach Abeebee akkasi dhaloota leenjisaa jirti bar silaa magaalaa federaalaa taja'anii seerilleen kanneef magaalaa sanii miti magaalaa san keessatti eenyummaan Oromoo beekamtee namni mataa ol qabee jiraachaa jira bar diree dhawaa keessatti immoo ati yoo Oromoo dheette rabshaa kaasuu deemta kanumatti noormaalii yoo Oromoo dheef hin jette rabshaa kaasuu deemta takka immoo nama jeesuu deemta
maali saayinsiin akkanaa bar gaafa wayyaanee sanuu bar itti nyaadhamte bar kumaara wayyaanee nu sadarkaa kanatti kamiin namni eenyummaa Oromoo magaalaa keessatti ajjeesee walaa abbaa gadaatii walaa jala deemtuu isaaniiti hundi siituu kan bakka eenyummaa Oromoo lagatanii ijoollee jiwwaajuu magaalaa keessatti deemtee tattaphatu gartee tagudaanaa tana ta'an isaanummaa hundinuu badhaloonni hundinuu waajjira tokko keessa ol seente eenyummaa kee qabattee mul'achuu hin dandeessu eenyummaa kee alatti darbitee takka guddaafaatti diqaalaa gartee magaalaa keessa karaara dhalate taatee ani ilma dirreeti dirreen tami saba dirree yaamuu jira moo eenyummaa dirree yaamuu jira waan sani dogongora gartee waxaniidhaa fi sitiiboo fi jinni jaamee akka namni keenya magaalaa san keessaa dhabamu wanti qoraa jiru diqaalummaa keessanii jechuudha diqaaleessuu amma isaan dalagaa jiran tana. Laal magaalaa san keessa gartee akkaataan itti ijoolleen itti jiraachaa jirtulleen akka namni itti jiraatu miti. Uummanni Finfinnee keessatti mataa wal qabattee jiraattee ijoolleen tuulamaa akka namaatti magaalaa san keessatti gartee amaara kan ragattee jiraachaa jirti. Teenya ammoo faarsee laagaan goggooydee qarshan tamatti kananii hoggaan dhibbanaa godhaa jee kabalatti gadisanii daddarbuu jiran. Meeqa beeyna jutaas faraarraamtee tapha keessaa baate faaruun teen bareedduu jaanii maal faarsan hojiin hojjetamtee hojjaatte bar nutilleen bar faarsu jira bar waan qabatama jiru nutilleen bareetti jira bar faarsu namni eenyummaa gartee hoggansaatii fi misooma magaalaa keessatti hojjetamaa jiru bar namni xiqqeessu jiru hin jiru. Ammoo waan dalagamaa hin jirre faa dhufanii dhaadheessanii haqa obboleetii teenyaatiin hokkaamsuudhaaf hoggaa yaalan ni agarree ijji bar ilaamatan nu ejjitii bar ija mataan addichitti qabatnee deemaan jiru bar. Sanii fi addubbii fitadheetiin jira dirreen dhawaa akkuma gartee deengadda asab Eertiraan gartee dogongoraan maarreen nurraa muree lafa abbootiin teenya itti dhumtee jee gartee Dr. Abiyyiin dubbachaa jiru. Deengadda gaafa xaaliyaan dhufee Itoophiyaa qabachuu deemu achitti dhumneetiiti biyya teenya seef godhannee asab keenyaa jee falmachaa jirutti nutilleen dirreen dhawaa lafa Oromootii jennee falmachaa jirra. Tana namni hundinuu haa beeku. Dirree dhawaa ta'a abbaan gadaa deengadda gartee lafa Oromootii jechuu sodaatee lafa Iisaatii fi Oromootii jeessan anarra dhugaan itti himaa lafa Oromooti dirreen dhawaa arraas boruus. Diqaalaan ammoo afaan Oromoo barattee magaalaa keessa deemtee aadaa Oromoo uffattee marxoo marxifattee shaggooyyee taphattee gartee leenjitee sanii waa funaannachaa turte arraan booda hin fudhannu marxoo seef irraa haa deemee haa galu bakka isaatti malee isinii galee aadaa Oromoo agarsiisaa afaan Oromoo dubbataa diraamaa Oromoo dalagaa jennee asiin booda bakka takkatti yoo ka wajjin tatteessan taate isin hundinuu boombiin isaaf deemtu walumaan isin garagalchuu ta'e isi fedhadheetiin jira galatooma. Galatoomi aane assalaamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجاك. فيا خلينا ممكن مخنا نفكر تخاني دنيا داك شهر مركب منا كيسي تورني ما علي في سديف تازل شهر مركب إني أنجز الدنيا عرب سمو دنيا دعوما أمارا وجين دليت تمام تا تكو عاسو غافي خانة ديفتي عاسو تياتا كان كركونغ لقي فدو غافي خيسون تاني واي يادنا رافي تام يادا دبر أيه دبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دبال غافي دي قبدي مالي في فهاي رشيد أقول تكتب. أوكي. أوكي غافي دي بس ركونغ. داول كيسار قتن. تاني من قوتهم غافي سراك أبا غافي تنا دي بيفتي هكذا وانا تفيت عاسوت أكن مالين يانجين. أبرشيدا وامبريل سيخا. يالكابا. Koi butak. Yo dunia la yo duguman ormo. Koi wanta kan sigafa da nudi bista gafu nu hangatu nas gitu. Waya hangatu timit. Awan berasaran ka awan berale singafa du. Dimi hangatu dimi shamar keda mana siti. Wa mana khegasti the gubat tahe. Koi butak ane. Njerjerin kama lihat nama Quran le kare nama nugur sal le ture. Yoro tak sote je kan njerjerin ni saat yo kudo kabna. Dunia ada fi sharamar ken mana khetra wala rabsani. Amara jeni naftanya wajin dari di jeni. Balageera jeeni segalee shaarmar keen dile inni hanga sanunda jee haasa'u isii bakka san gubbaan jirre ati aaneen dhageeffachaa turte. Dhaabbuun jenneen isa gadi hin buufne muutii hin goone segalee duniyaan dhugumaan amaara moo naftanyaa wajjin daleeddi moo duniyaa fi shaarmar kee fi atis nama lafarra wal beeku isin hundi ijoollee naannoo tokkooti. Dile inni isii sanunda arrabsu maaliif itti dhiiftee waliin dhageeffatta aanee. Dabbal gaafii yaada duniyaan reefu kaaftee irratti waan akkasii kaasuu barbaada. Yaada duniyaa waan isin jette tokko isa shabakaan saga qabu jira sirreeffadhu dabbal. Yaadni duniyaan reefu jette isa iyyuu tokko kan arrabse artistii fi maali nuti artistii miti akkas hin taanu
egartee sharmootummaa bifa inni dubbatee keessaniin isam tokko arraba kaa fayyadameeyyuu aaneenis arraba fayyadamee jira duniyaa irratti. Akka duniyaa reefu dubbatteetti isin galee akkasi gaafadhu. Gaafatteemi obboleessa kiyya miidiyaa dabbaar si gaafadheetin jedhee tokko na jalan dubbatiini dhugaa barbaanna laan amma dhugaan dubbachuu barbaadan. Anaas jalatti namni haasoo fi fakkeesseef osoo hin taane nama baruu qabrii isaa barbaadu nama dhugaa dubbatu dhugaadhaafis nam tokko hin sodaanne. Laalla dura dursee sharmaakkee fi hangaatu wal arrabsuu ture. Oromoon safuu qabdi. Obboleettiin teenya duutee onlaayina kana gubbaratti gaafachaa waa'ee kanaa gaafachaa isaan keessaa achirratti wal arrabsuun aadaan wal arrabsuun kana dhiisaadhaan jeen si galee dhiisaa eetiin gorsuu ture kun hangaatu ni jirti. Waliin arrabsinaa arrabni isinirraan bareedu. Arrabsuu turan hin jeen arrabsuu ture jee dura isaan na arrabsi waliin dhuftanii ani dhugan qabu arrabuma jidduutti hin dhufee hin turre ajandaan yeroo dheeraaf deemaa ture nama 500 oonitu laayif irra ture wal arrabsaa turan. Arraba kana dhaabaadhaa. Waa'ee dhiigaa gaafachuu jirra malee wal arrabsuu fi wal dhabiinsa keessan hin barbaannuun jeenaan afaan nagayaatiin. Anuma gubbaarratti isaan lamaan wal loluu fi gamana ba'uu eegalan. Aboo naman arrabsiniin jeen yoo dhugaa qabaattu jiraatte uummata hubachiisu malee. Eenyu sirba malee gale? Hangaatuu fi sharmaakkee wal arrabsuu ture yeroo dheeraadhaaf dhimma kanarratti. Mana keetii moo? Ani mana keetiitti hangaatu sharmarkeen? Mana hangaatutti wal arrabsuu turan. Haati mana hangaatu gadi ayyee? Ambar manguddummaa fi dubbii kana bane dhageeffadhu. Waa'ee dhimma nasihaa irra deddeebi'ee namni dubbachaa ture ijoollee direedhaa keessaa ana. Waan kana dhiiga obboleettii tiyyaa arraasni hin gaafadha isin jettaniif osoo hin taane dhiigummaa kiyyaaf gaafachuutti hin jiranis hin gaafadha. Qaama fadheefillee gaafachuutti hangaan danda'u akkaan miidiyaa kiyya gubbaa jiru boo'eellee taatu hangaan danda'u gaafachuutti hin jira. Namni viidiyoo tokko waraabne namni ol been gaafatiin sababa wal dhabiinsa qabaniin dhufee si galee amma hangaatuu fi duniyaa fi sharmaakkee wal lola qaban. Dhuunfattee wal lolanii jiran. Amma dhufteetuma waan hanquba hin qabne manguddummaan gaggeessu jira. Dhufteetuma isin faarsitoota ati keessaafuu anne udduu kaabinee jala deemtaa maarree isin naa kannee maallaqa sana. Si galee isii waan kana naa godhe annaa arrabsuu maaltu haqatti godhe ammee miskiina tokko gargaartee beekti rakkataa tokko godhe maaliif na arrabsiti si galee an manguddummaan dhufee isaan jidduu deddeemu jira mee isin hundinuu maqaa baalageetiin kantiibaa sin arrabsinaati gaafii gaafachuu qabdanaa wantiidhaan seerumaan gaafannaa nus warra biyya keessa jirtan cinqinaati. Sigalee hanga dandeenyu kun godhu jirra. Sigalee warra hundaa wajjin waliin nu shalagiidhanii sharmaakkee fi hundaa wajjin waliin nu shalagina. Sigalee. Aboo jarri dhageeffadhu jarri kun hundi kaleessa ni jiraachii jala. Dhageeffadhu. Kaleessa ni jiraachii jala. Dhageeffadhu na arrabsuu turan. Maaliif arrabate? Maaltu arrabate? Dabbaal gaafiidha sii deebisa moo himata sitti dhiyeessu jira akkamitti dubbii fenteessu. Gaafii deebisaa eega kan namoonni dhaabuu dhaaban. Lakkii eeggataa dhaabbadhu dhaabbaatis. Gaafii ogguu si gaafata naanne gaafii akka gaafiitti deebisaa kan. Himata yoo barbaadde immoo himata eega fudhadhu. Amma wanni si yaamaniif si barbaadaniif gaafii fi deebisaa. Waan ati yakka yoo goote ifiyyoon godhin irraa itti fittistu takka ammoo sirratti jiguu jechaan. Kana deebisi. Ane sifin gabaabsa. Inu akkana goonaaf. Ane sifin gabaabsa. Rabbi sodaa duuti. Ati nama guddaadha. Qoyee guddaa. Pilis saatii keenya gubini woomaan as gaafadhu qofa naa deebisi yaadaa fi himataa fi komii barbaadde haasa'e. Ane ati duniyaa wajjin wal dhabdee ni qabda lafarratti takkitti nama naa deebisi. Wal dhaban qabu arraba santu na aarsee malee. Okey qabda ayyee qoy gobas ayyee. Sharmarkeedhaa fi duniyaa wajjin ane lafarra wal beekamu waliin beeku. Wal beeytaame? Ane duniyaa wajjin irra firaa'u isaa wajjin lolam.
Okay, hayye sona rabbad. Okay, hayye. Mana hangaatu keessa waggaa jaarsummaadhaaf seente. Qoy gaa gutak. Aane kiyya qoy hasaati seekannoo fitti deema. Ani sirraa bitadheetti saatii seekannee sirraa mutii qabadha. Sin dhaggeeffatan hundinuu. Qoy hayye. Hoggaa mana hangaatuu seente san hangaatuu fi shaarmar keessa si dura waa waliin giyee si dura mana san seen ammoo isaan argin seente ati. Moo dura seente. Shaarmar keessa si dura seenee na fakkaata. Akkasumaami. Wal arrabsanii wanti sharmaa wal arrabsanii wal irraa kuufanii inni sun si dura ammoo si booda. Na dura malee amman guddummaan dhufe. Si dura okay hayye. Okay si dura hayye. Anganumaa sirra barbaadaan. Si dura. Shaarmar keen bakkitti duniyaa arrabsee mana keetitti moo mana hangaatutti? Sharmaa kee fi wanti mana kiyyetti. Adabaddaa jee loolee. Okay asuma naa dhabbaddu hayye. Okay hayye. Yaanni keenaa galaan. Mana hangaatuu keessa jaarsummaadhaan turteeti manni sun cufamnaan mana kee banattee wallabdee akka turte san irraa gorsaa turte. Galatoon. Gaafaati mana kee banattee mana keetti irraa haasaa turte san si galaan ture baraani. Gaafaati mana kee banattee mana kee haasaa turte sani hoggaa shaarmar kee keessa dii ol duniyaadhaan jiru duniyaa mana san keessa turte shaarmar kee. Aane. Wajji turane wajji ta'anii wal haasa'u turan jidduutti waliin muufatanii waliin zallala. Malee isiin gadi buune achuma jirti mana banatteeti waliin haasa'aa turanii usuma wajjin haasa'uu jiranii dhimma dhuunfaa isaanii ol baafatanii anaas keessan naqanii miira saniin na arrabsan. Okay. Ani video siifin kan akkasiin keessin dirree duniyaa achirratti gaafadhu. Gaafii tokko fanaa gaafa riikardiin ni jirti. Viidiyoon ani hoggaan ol seenee dubbiin tiyya guutuun ni jirti. Mee maal jettee si arrabsiteeti? Ani warra azaabaati miti, ani wallistuu miti, ani sharmuuxaa miti, ani sakaraa miti jechee san kanaan jeeb arraba kamiin isa arrabsee haana naa gaafadhu takkicha kana qofa. Qoy nu sanii miti. Ani an video si kannaa amma jecha kana naa yeroo amaaraa naftanyaadha amaaraa wajjin diree shaarmar keen duniyaadhaan jiru duniyaa mana san keessa jirti moo buute? An miira wal juma turan ree. Naga darbee jira naa si deebisa. والله ندر بيجيمي دنيا والله ندر بيجيمي والله دقيقة دقيقة قراب كلنا أنين شو جاسو جرجيمي أن لغتي أن سيارسين جرامو چلو ما يتين نتوقف فيته سنر رب سنر أنا سنتي كنا دينال وانتي جالي خنا وجي ولا بي يرو ديرا كم ناديس جالي نجودي اوكي جالي ميكو تكديس انا نينجرا انا نينجرا رغام بربان كوي حمد ري عمر من هنا من كوي كوي كوتا رغان بس رغان نموت سنجرا انا نايلي اتي كيلي سيتي داب توكو فان فيديو سيكنا جتا كان كو فنا يرو شارمر كي دي دنيا رانجو سان شارمر كي دنيا من سان كو بغيرتي مونجر لولون تورين إسان فكيسان جرو وانا سيقابل ناديبس دنيا نغسي وبان كيرتي يوغا شارمر كي وان سنجو نتورته وجمع بلسري وانا سيقابل ناديبس شارمر كي روغا دنيا دا واجو دنيا دا شو بغيرتي مونجر شارمر كي اينو انا جچا كان نام شارمر كي روغا دنيا دا واجو دنيا منا كيسن غيرتي مونجر اچي تورته غبارة تورته والله جيمه کوئی دنیا کوئی میں والله جانے اوکے پھر تو نہیں بولا تھا نام تو کنال دیو سر گستی سن کو بگرتی میں اگس بودن دیویتے مون دیوین یو جراننے سمبین دیبو سی سمور منے درا سینو سمور منے جچا سن رکھ ہوگا ان کو پاسا تھا ہے اسن اسین گستی گبانی گرتی ہے نے تاچ بودا تھا گدرا لکی دیس یاد والله تگرتا ور نجرتنا فكاتي خجرتنا فكاتي يا ددو أما personality أبي بفيديو أنا تسيبه أنا وين أسمع بالله كده لما تجي فدو لا نقول تنجرا برنا سنديا مجرا أنا في مارك مونتر ما تاجي بابا هي كذا كنا وين قاولي أمانات جبنا أنا يفهم ولي أمانات جبنا أكيد دربي في تمودي ترى هذا دربو أنا بدر بالله سنجاب هني دركم سي درب بالله تندي أما كوي قلت كدوبيان بين أولنا سنة ما بدي أنا خيا دوبيان بين كيسا mana nanna dubbi amal lagan jiru bar wana dugo sistema gara ga fadu isani dugo mana farso wallo le duga fete amma na nei ta wanda mana farso te wallo le isal lamani wallo le mana nei ta way wallo isani singa fanna na malle makana balle
دوني في شرماكي والبيخ يسال لماني بالك إلى دبي يالا جدو ما أنا نيتو أنا أساس سنغافة نيان نو أنا كوي Dubbata waraabatu malee maa jechaan ni badaa dubbatan qaama seeratti. أنا أمالي نما رفسي مالي نانيتان دبي يالا جدو سينون فدو بكا بدنداني تيسو نبولن نكي بوين نكي فدو خا دبي أمالي سالين يا تنمو قد أنا ولدت النين أولدت تي ولن نكي مانا كتير نبولن رفسيتي إيقو تيغافة تما مانا بنتيغافة نبولن نكي أتو نو أنا موني سيو جول لسي تيغافة تما فردا أنا تيغافة تما يوسي في جاني نسر بوالين كتن من نونغي جامي إسل لچو بكتا كا دربون كبا يوسي بولدن يونا ندي جاني سنكبا إيقو تيغافة تما dhageeffadhu adeero oromummaa أنا بليس أنا مقرأنا كارو مين أما شيخاتي مين dhageeffadhu an amma waa'ee kanaa keessa illee nan galchiin waa'ee kanaatillee quban qabu isaanii tana dura waliin wal beeka isaanii أيه amala وبان kana كم دوان waliin براتا كسيغافة تاتي مانا كان كيسي تاتي قفان سيغافة جيران وانتا كسيغافة akka nama tokkotti oromummaa waa'ee obboleettii teenya sagalee toodhaan wanni narraa eeggamu mee usmee ati sagalee obboleettii asaa jiru dhiifama naa godhi bakka sagalee illee ndeenye amma dura qooyee gutak bakka sagalee ndeenye duba maali dubbita meeqa kamarraa barbaaddan maali mindin no dubbiin si gaafachaa jirru dubbii ati mana bantee agandaa gootee nama wallolchiiftee ijoollee oromoo dhalaa hiriyaa kan kee arrabsiifte si gaafachaa jirru akka ati banteetti manguddummaaf hin banne mana dhiifama naa godhi manguddummaaf hin banne manguddummaaf baneeti amma abba manguddoo si araarsuuf dhufte ni arrabsitamee takkaa gartee ati arraba akkasii an takkallee tana sin gaafanne waan si gaafadhe naa deebisu dura dubbii ashannafaan jirru waa cufaan jirru amma aanee waan balleessitanii beektaa waan si gaafatu jiru sii galaa ati nama guddaadha maal balleessite koy ammallee na dhageeffadhu no ammallee namni waan sirraa hubatu qaba koy ammallee namni waan sirraa hubatu qaba namni waan si keessa koy bula si aanee gutakka hasgalee jiru kun hawaasa obboleessa hin dhageeffadhu hasgalee ture hawaasa hasgurus hawaasa waan dubbatu jirtu ammallee namni si taajjaba rabbi sodaadhu أتنا منامني خبر جودي. أتعجب سيد عن دوغان كبت نملي أتعجب عن ما تقول إساني وجيات هذا كيف بدو إساني وجيات. أنا وين كذي على برا سنغافني. أديرو إساني وجيات إساني وجيات كفدي ولتي عن جدون النكين سايد كلام إساني. غافي خي أفو جناديم فلس. غافي خي أفو جناديم من. وما تقول تكفان. سيموتين. عن إسان لما عن جدون النكيني أنا أكمل تاخي. سين تجي تابر سين ندور سين ولا نكبر. أنا ولتنين. Keeshaan dhageeffate intala dubartii isii bira hin jirre ilmi dhiiraa gaafa arrabsu wayi kitaa turte barat sagalee jira. Badii ture wanni san badii ture maa rabsite kana arrabse isa qofaa miti anneen mataan isaatillee na arrabsu ture ammallee taatu na arrabsu jira. Inni tasaatti dhisi uume koy teetir tasaatti dhisi aanee yoo obboleettii qabaatan yoo haadha qabaatan gitaan tokko fiduu barabdu obboleettii fi haadha san dhiirri si biratti arrabsee siin jee baran. Loolee. Wanna kun dhala arrabsuun ta'uu jee loleeni maa dhugaa dho'isu feetan se haa mee wallahi loluun tureen dhalaan arrabsi mee naayilii geeleesiiti wallahi sharmaa keedhaan dhalaan arrabsiin jee loleen Eeganii arraba isaa dubartiin arrabsan jettee jirta annee keenya siif irra gaabaa garuu jalqaba duriin haqa namni maqaa hadiroo tuqeen jiru dhiigana isaa gaafatanii bitamtoota gus jecha isin si arrabsuu jiraate arraba ta'e bitamtoota isin jette malee annee bitamaa isin hin jenne. Anaa miskiina abbooyu malee anaa bitamu eessa gartan mee dhiisaa gaafata. Biyya keessa jiraachuun bitamtoota taate bitamtoota. Koy ane guta kabuti na kabar please. Take takiti kofa. Burka na wal debi saati. Habrashida wajja sai ane fi duniya wajji ne wadan dese wajja sai yokan kan edi na wani wal kare kato finjur. Burka wal debi sa guta kadifam. Ane akan irati ta ya sai ti yo balle ste badite furo do bleke difama gafadu. Wa wani tufu fi wani kuda. Madum pa ojirate an diremba ragana si ojir. Kono gelesi wanu singota male. Dagefadu. Ragaan akkasaanaan bar wallisaan sharmuuxa itti arrabsitu ragaan hin jira bar an isiin bitamtoota wallisaan karaa azaabaa seena namni wallisee hundinuu karaa rabbiirra hin jiru ammaas ni jaatan afaan tokkoon walleen faayidaan qabdu karaa rabbiirra deebi'a boruu anee xiyya laala wanti jechaa jirtu dogongora osoo ta'ini haada marachaa jirta ammaati. Haada marachuu caalaa osoo amma daareektilii obboleettii dhiifama gaafattee yaa boonaa si balleesse dogongoree mana kiyya naa arrabsanii irra darbu malee haada keessa garagaltee gartee haada bittin dheereessinii dubbii keessa hin jiru eegeette obboleettii dhiifama gaafadhuuti dubbii keessa achuu taali. Diinaawal keessaanis jeeni bar dhiifama
keeysaan an quban qabu. Asirratti zirree sabaa sablammoonni dilli kun guutuu dhageeffatu. Buta ka dubbadhu. Ane yoo ati dhiifama obboleettii teetiin jette itti xiqqaata. Mi'a boroshitaan haa dubbatu kuta aanee kiyya. Dhiifama jechuun hin jaanan. Aanee kiyya kuta ka obsi yaa obboleessa kiyyaati. Ati obboleessa kiyya aanee pilisa kuta ka. Waan wal godhu hin qabnu akka wal bakka wal geessu hin qabnu mee dubbii namaa dhageeffadhu hin jarijarini tasgabbaa'ee kuta kanaas hin jee. No, an maqaa kiyyaniin fadhaana. Anna malal fakkeessuu miti. Ani laarraa. Obsi haane. Ni beektaa Rashidaa teenya namni direedhaa keessa walii gaffiigee nama fi gaafa sanillee. Ane waan gootee fi waan dhiiste amma walitti qalama hin laaqin. Hogguu bakka jiran irraa namni tarkaanfii fuudha. Amma kana narraa dhaabaa dhageeffadhu ummataas wali kaasuu son taane miira keessaan seene namni aaree fi namni gammade waan haasa'uun beeku dhageeffadha. Nama obboleettii duniyaa ni kabaja nama narra guttooti dhiifama gaafachuu ugguta akkaamitu dhibban hin gaafadha. Waan hin balleessees hin qabu garuu badiidhaan yookaan taate dhiifama. Duniyaa walaakin ammarraa eegalee dhimma kana keessa maqaa kiyya hin naqinaa. Maqaa kiyya keessan seenina garuu an dhimma waa'ee nasiyaara just for nasiyaa ammaas ninjaa barus ninjaa dhiiga obboleettii tiyyaa qaama kamiyyuu nin gaafadha. Sigalee garuu wanni gaafachuu qabnu seera qabaa waliin narrabsinaa tasgabbiidhaanii seeraan gaafatan malee onlaayina gubbaatti ol baatanii waliin narrabsinaa qofaa fi arraba dila kana fi ajandaa dila kana keessa naqan. Sigalee kun badiin qabdu. Waliin narrabsinaa namni dhiiga gaafatu waliin narrabsu tokko ta'ee deema. Uggota gadabbaa jala teenyee xiqqasho dadhabnee jirra jala teenyee dhageeffanne sirrii dhageeffannee obboleessa kiyyaa baana waliin kan ittiin himee xiqqoo deeqii kuma kudha deeqa shaniif yookaanis. Wayi dhimma dhuunfaan irraa qabda. Obsi laale obboleessa kiyyaa dura ani burqaa naan jaan barnoota gaarii obboleessuma keeti. Dura nuti wanni asirratti haasoynuu fi waa lamaaf tokko si qulqulleessuuf lamada nama dhugaa qabu dhugaa isaa arguudhaaf fi isii fayyisuuf tasitiif teetiin baana obboleeyyan lama waan taataniif jecha ammaan durallee waa'ee isii arrabsu yookaan waa'ee isii dhaawwaa jechuuf yookaan nama arrabsiisuun alatti waan biroo waan sirratti quban qabneef jecha. Tunis amma gaafa haasoynu sammuu keessatti ammoo lambara tokkoffaa sii barreessinee jirraa jechuudha. Bakka takka sii keenya gaafa lamadaa tanumarra sii daana tun dileet hin taatu. Maaliif ati nama meediyaati akka nama bulchinsaati. Namaatu amaanaa si kannata, namaaf amaanaa taata, namaaf afaan taata, namaaf sagalee taata. Waan ta'eef waan irraa ati gootu, waan irraa ati daleedu guutuu akka nam tokko ittiif hin laaltu jechuudha. Fuunee bakka takka sii keenya gaafa akkasii kana jeesiin jennaa mata shan boodas. Saniif waan tokko gaafiin jirti. Gaafiin jirtu. Obboleettii ta'e duniyaa namaa wajjii wal loltee akka manguddootti seente. Okay. Dandeenyaan ni araarsita dadhabnaan mataa addaan qabattee yookaan nagayaan keessaa galta ture. Garuu mana keetii banattee lamada isii mana san keessa hin jirre obboleettii ta'e intala Oromoo nafxanyaadhaa. Sibiratti mana keetii ja'ameen intal nafxanyaa wajjiin hojjettii. Garuu ni beekna namni gaafa arrabsamus maaliif akka arrabsamu namoota gariitiin akkamitti akka arrabsamus nuuf gala. Haa ta'u malee immoo nuti sharmaarkeen lallaalle sharmaarkeen hojiisaa hojjeta dalaga jira saba isaatiif rifata saba isaatiif nama saba sarara quba tiraasu hin fedhu. Isin hundaa'uu dalayduu isin godhatee nama hedduudha dalaysiifatu jira. Saba isaatiif akka hojjetaniif jechuun Soomaaliif akka hojjetuuf itti dalagu jiran isaan saba Soomaaliitiif hojjeta nama Soomaalirra waan takka kaa'us hin fedhu dhugaa hundas ni awwaala waan ta'eef. So ati immoo sababa sanirraa kan ka'e ati kaman guddoo dhufte atuu deebiteetiti sirbuu isaasiitii fi walleessiitii fi farshoo fi kana kutte. Mee wanni ati goote gaaffii gabaabaa. Wanni ati gootee fi wanni mana keetii godhame kuni obboleettii teetitti ni balleessite moo sirruma manguddummaan baanan akka ati beektutti akkana ture. Tumarra da'uu fadha anneen osoo hin dubbanne walumaan deebisaa. Dabali burqa. Okay. Maal si fakkaate akka jee wallisuunii fi maarreen haraamii jee. Okay. Akka islaamummaatti sirraa fudhanne. Garuu hogguu isiin arrafamtu kun sin mul'ate moo
duraan akka obboleettiitti yaammattee gorsuu feeti. Akka inni maal jaama? Duula irratti dabalachuu jaama. Kana keessa maaltu waan lameen kana keessa maaltu fideen si gaafadhaan gama kiyyaanii dhiifama keessaaniin je'eenii jette. Uummata bal'aa kasi daawwatu ka yuutuubii keessiif sabiskiraayib godhu obboleeyyan kee santuutu kabajaadhaan si gaafachuudhaaf qophaawe jecha je'eetiin bu'aa deebitee ammallee kana ammallee hin deeggaru jettee muka ijaan nama dhiibuun kun maaliif feesise? Kana kan hin gaafadhu galatooma. Assalaamu alaikum duraan dursee galatoomii Rashida gaafina gaafatteef akkasumas burqaa atis galatoomii an wannin jechuu jiru dhimma kana dhimma isaan dhuunfa waliin qaban hin beeku. Nin arrabsame an hedduun arrabsame. Anne isiin qaceelfama anne dhimma isaaniitii miti keeti kallattiidhaan si gaafanne. Akkana. Kasaanii jettee achiin dhiibin ifirra kaayitaa yaasai. Dhiifa mana gutakka yaade haasome. Akkana barra afaan wal micciirree haasa wal walaachiisu jira. Deeggaraan qabu waan jee dubbadhus wallaalee an dirqumaan sossobeetuma haasa'u jira. Rashidaa teenya dhageeffadhu. Dhiifa mallee naa godhaa. An arraba iddoo takkaa miidiyaa kana gubbatti bifa saniin arrabsamee hin beekan. Akka kalee arrabsameetti. Diinii duraas jaalleen maal naan jechaa ture. Jecha tokko jeetiin gabbuuse. Maal naan jee hoolaa dila tokkootu si hordofaa naan jee. Ummatuma baane. Ummanni gaggaariin kun hoolaan kun nama akka keetii jazbaa kana hordofuu kanaatu gaaroommina ummata Oromoo agarsiisaa naan jee. An dura wanni kun qalbii na cabse. Usuma kanaaf qalbii cabee taa'u jiru amma guddoof hin jalqaba seene. Nama wal muufachiises tokko hin jiru. Dhufanii an takkaallee miidiyaa kana gubbatti ajandaa balaa qalaa akkanaa kana keessaas galees hin beeku. Waa'ee dhiigaatii fi dhugaa malee. Anna ammallee mee maal gaafatamte dhageeffadhu haasawwan fee maal gaafatamte maal deebisu jirta mee akki ati haasawittu kunii fi wanni ati gaafatamtee fi wanni ati deebisu jirtu waliin ni deemti. Hoggaa yoo karaa kanarra didde akka namti akka gurbaanni naan jeesan ja'an naman gootu maaliif ati ammoo wanni ati laaleenca kiyya akkam seeta wanni nuti si gaafatu jirru mana ati manguddummaaf dhuftee gorsas tahee waan fedhes yookaan hammeenya siifis tahee manguddoon difeedha. Dhageeffadhu manguddoon difeedha waa hunda obsiti waa hundatti naqanii. Manguddoon dikeedha ni obsiti. Ati yoo fakkeenyaaf arrabsamtellee araarqabatti yoonillee dhawamtellee manguddoof bakka san jirta. Si ifiifisti dabartee arrabsuun obboleetii teemmoo nama gartee jibbansa isii akka dhuunfatti akka oromummaatti itti qabu wajjiinis teessee waan san obboleetii ta'e yookaan haadhatee yookaan jaartii ta'e yookaan intalateetiin akkas kilmaa akkasiisan ja'anii cal jettee dhageeffachuun sirrii gootee. Yoo min cal jee dhageeffadha dhagaan narkineesee burqaareef kun amma dubbiin tanaa wanni na aarsu jiru tanaa bartaan amma ati dubbatu. Reefuun dhageenya dhagaa geeleen siigisee baatu. Alloluun Ani dubbii walitti laaqinaa geeleen isii ragaan baatee jiru jaal Mikaelis haasawtu osoo jiru siin dura tuqee takka takkatti naasaa gaan. Laal ani waan gaafatamte dura deebisi yookaan duni yookaan jaal Mikael yookaan Naahilii Oromoo wajjin waliin naquudhaaf haasawtu walitti laaqinaa. Dhageeffadhu Naahilii dhiifamallee naa godhaa. Annam tokko hojii dubbachuullee kabajaa uummata Oromootiif as dhaabbadde. Jalaami tuffii osoo hin taane ilmaan Oromoo yoo fadhannaa arrabsuu mirga qaban. Ilmaan Oromoo yoo fadhanna tumuu mirga qaban. An ilmaan jalqabumaa waan kana rabshaa hin godhinaa dhiigaratti waliin lolinaa fi manguddoo dhufe. Obboleettiitii jeetiin duniyaa obbolummaadhaaf kabajee
waan isiin ergatte nama 30 keessaa ol naqe nasiima. Nama 30 keessaa fuudhee Medina wanti teenyu yaada dhageeffachuu jirta. Akka nama tokkotti yaadni ati qabdu maaliin jeen? Namni wal arrabse gabbu waan jeellaa dhageeffadhu jalqabuma. Waliin narrabsinaa kabajaa godhaa deemaa dhiiga obboleettii teenya irratti qoosaan godhinaa tokko taa'aa deemaan jeen. As deebi'anii maal haa godhan taate arrabsamaan ana ta'e dubbii haa uumes ana ta'e sigalee haa waan kanaas itti naanneessan ana ta'e maaltu fide? Ana amma an dubbii tana malee miira keessaan jira waan taateef kana ol dubbachuun ta'u. Ambaanee fiyya yaa habiibi mee dhageeffadhu. Atimma ulee shaar maarkeetiin iftumuu jirta nama 200 duratti. Ulee nama qophooyteen fincafaqiniitiiti. Dhiifama bileeyitee gaafadhu waan akkanarraa ganaa if eegi. Wanti itti qabdu sanoo malee gaafii namni si gaafatu hin jirtu atillee waan namni si gaafatu deebisaa hin jirtu. Sigalee asirraa mataa ol qaruun faayidaan qabdu abbaan dhimmaa gartee shaar maarkee fidaa yoo shaar maarkeen gartee asirratti as dhufee gartee waan jeesan ifaa bilisatti dubbachuu baate ijoolleen teenya gartanii miti asiin booda sochii isin godhaa jirtan isaa miti isin hordofna nuti. Karaa gabaabaa jechuu ani ati dhiifama gaafadhuuti gabaabsimee dubbii abboleessoo wanti ifin cinqitee hoqqee dhukkubsuuf hin jirtu. Dhiifama gaafadhe keessaanis jeeni duuni obboleettii tiyya dhiifama. Dhiifama keedura alaan ani kijiba qabu. Wallahi dhugaan isin himaami. An kijibaa sin fedhu fafakkeessuus hin danda'u. Keessaanin dhiifama gaafadhe naan jee. Sa'aa kam bikka kamitti dhiifama na gaafatte. Ani hoggaa isaan gudraa wallolan. Hoggaa isaan gudraa wallolan ani gastiin seeni. Jala taa'ee ilaalu jira. Takkittumaan ol seeni takkittumaan dubbadhe. Na afaan baanaan aboo fafakkeessuu dhiisaa dantaa keessanii jechaan ani jee qofatti dile sana arrabsite ati dura kana arrabse. Ol seene sharmaarkeen eenyu kakadiiroo arrabsee jee ani nam tokkon xuunyi. Duniyaadhaa jeen isa riikardiin ni jira ammoo waan waliif jibnee afaan miidheeffannu tokko duniyaa dhageeffadhu ati amma ammallee ol seeneeti mana maarratti wallola qabanii naan jee anaaf wanti miit nan godhin nama wanni na argu waan akkanaati nan godhin galatoome haa dabbalcha wakka galatoome maan qabu oke ana wanni na argu kana ane dhageeffadhu dhaamsaa sana osoo mana kana keessaan ba'a waan isin keessa na dhaabame dhaamsaan si dhaaba baleessa kiyya qaalii dhageeffadhu mee weensi hima dhaamsa arrabaan faduree an dhaamsa naa dhaamsa namuu sin arrabsu namni si arrabsu as keessa hin jiru namni xiqqaraa as keessa hin jiru namni salphaan as keessa hin jiru mee muud godhadhu dhiiratiyya mee muud godhadhu mee ati rakkoo namaati okay fudhannee dhaabu mee dhageeffadhu mee fudhannee dhaabadhu ati rakkoo namaatiini if dhiibu jirta laal nuti hundi kun cal jennee si dhageeffachuu mana san jala jirra yeroo ati mana keebante aan mataa kiyya wallaahi si dhageetin jira wallaahi mataa kiyya si dhageetin jira okay anamma haasawaa dabreef kana as harkisuufi miti obboleeyte dhiifama gaafatte dhiifamni warra qallaa warra furdaa fi kana kanas hin qabu garuu waggaa haasoynu rasuulli keenya alayhi salaatu wasalaam qul lil haqqi walau kaana murra dubbadhi yoo dhoytu taatellee jeemitira hanga haadhatiyyaatu zinaa godhellee taatu jettee itti ragaa ba'utti illee taatu ja'a jechuudha beeki dhugaa raachiin goorinaa jechuudha ati nama fuula isaatilee nama islaamaa fakkaata nama amaanalee namatti kannatu akkasittiin si beeka gaan akkasittiin si hordaf so walumaa galatti wani nuti irraa haasawaa jirru tanaa miti nuti akka obboleessa si homanne mana keetti namni waa namaan jeedha obsi zaachaan naa godhamee baran taayaa yalle wal garraa obsi fiidiyoo taayyoo dhageesse atuu ni aartaa fiidiyoo sirraa waraaban sana ati dhageeffachuutti hin jirtuun saanii aartaa atuu fittee aartaa akkamitti manuma kiyya namni akkana jee jettee fittee aartaa ogguun miira keessa galee waa hedduu naasoo dhageeffadhu siif mee baran miira keessa giseen galee waa hedduu naasoo Uba manggudummaa Hamira kayo. Manggudummaa so. Ay. Obboleeyyan manguddoon arraba taati. Viidiyoon kun viidiyoon tana as gubbaarra namni jiru shaarmaarkeedhaa fi artistii Dahaboo Baabbilee Tettuun Saayidoon non beeku Naayilee Abdii fi nama muraasa asirratti yoo agartan. Wanti hoggaasan shaarmaarkeen jee kun tana gurra keessa hin dhageeffadhaamee hojii dhiisaati. Meebani.
dhageeffadhaa waa inni jedhu. Jineetanii kabajamtuu fi jaalatamtuu obboleettii keenya sharmuutitti Oromiyaa keessa beekamte ta'uun xurroo lubuudhaan beekamtii qabdu yeroo ammaan tana kantiibaa keenyaaf jibbeessa guddaa qabdu duniyaa yeroo arraan tana mana kana seentee hadiiroo keenya dubbii walitti laaqiniitii dhageeffatu. Dhagaye hoggaanni kana jee asoo dhageeffachaa turte kan darbine dubbii laaqinii yoo dhiifama gaafatte gaafadhu yookaan kan gabbuu deemnurra. Imbalo gomina to atiko. Geeffadhu bu'een hin deema geeffadhu obboleessa kiyya wakka ba'an goggodin. Doomaatti toon illaa qaawal ta'oo nama dilaa kana nama rakkoo keessa geeffatte nama mi'at. Wanni zarraaf jettuu hin jirtu an kanarratti lolleeni. Dubartii maa arrabsitan jedhu. Maal geeffatan kanaawu? Jechaan nuti asitti dhaga'uu gaafannoo kana maal geeffatan? Anne dabbala guutakka anne ogguu jecha inni akkana kana guu dhageesse taa'ii jechuu miti mana keessaa gad darbuun sirra ture. Obboleettii ta'e. Awwaso amma inni kantiibaaf illee tollee beekaa kantiiba illee ni arrabsinni maaliif kantiiba arrabsiisimu hawaasa isa jaalatu kabaju madaala afaan isaa baalagee kanaan wal qixxeessee dubbate waan kana ta'e jecha isa taa'ii jechuun miti silaa gadi maxxansuu sirra ture akkan akka ilmi namaatti hojjetu jechuun beekumsa xiyyaan. Yala sani orangnya, bewe ini sih, bewe ini ane bala gila jatani dila kana mudura gordo buat, mudura gordo ya bodu jirtani duga bana unam tuchikano, mudura gordo tai, gurba duga bana unam tuchikano malif. Hola akana namanya dagai fata kasih duga bana, yes that's it, duga. Malif je. Enyu bante. Duga. Dapat merap, diri tu murka enyu bante. No. Ana hola dah. Galatomi. Abo holati sida gai fatu hola dah, timal hola dah mi, holati kana. Imam kostu hola dah. Sida gai fatu hola dah, nama sida gai mu hola dah. Burka. Nama wanti lah kana. Burka. Ane, nawal gitu bat. Entalo tan akkasina rabsan tu gote mongol hangano kana debs. Ingo nan. Arab state tu gote. Ayye hotuna ate sale hotul mara mutti asal ho gabbi. Ciao. Kijiba ada ati nama kijiba nama dor nama ma asal mutti ada nama harre obbolese ke